Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam bultanii bagayoonaan isin eega isiniin jecha har'aan tana obboleessi keenya Kamal Abdela yeroo duraatiif vooti yookaan sagalee kennaafii turre. Haalli duraan itti sagalee kenninu sun ammoo jijjiiramee jira waan ta'eef kanaafuu anis ammaaf naaf haarawaa kaleessas yeroon laayivii isiniif waraabuudhaaf jedhu sababa hojiitiif jechan addaan kuteeti biraa deeme. Kanaaf dhiifama naaf godhaa isiniin jechaati. Har'aan tana ammoo karaa kallattii viidiyoo waraabeetiin isin garsiisuudhaaf akka haala salphaadhaan akka sirriitti isinitti mul'atutti jechuudha isin garsiisuuf hin dhufe. Kanaaf obboleessi keenya kana voot goonee sagalee kennuufiin akka gargaaru akka cinaa dhaabbannu isiniin jedha. Akkuma duraasan jechuudha namni imeelii hin qabne hin jiru yookaan ka feesbuukiitiin seenuu dandeessu yookaan ka barbaadan seenuu dandeessan jechuudha imeelii qabdanii. Warri hin qabnes imeelii banachuudhaan seentanii akka gargaarsa gootaniif isiniin jedha. Akkaataa isaa ammoo isinitti garsiisaa walumaan yaalla. Walumaan itti fufna akkamitti akka danda'amu kun asitti interview imeelii jedha. Asitti ammoo I am not reboot jedha. Akkaataa reboot ta'uu fi ta'uu dhabuu kee kan itti addaan beektu jechuudha. Kanaaf nafaana turaa isin garsiisaa waliin yaalla jechuudha. Okay, jalqabaa akkuma beekamu Facebook keenya keessa seenne jechuudha. Erga Facebook keenya keessa seenne namoonni linkiin isinitti dhiyoo hin jirreef gubbaa kanarratti sarchii jechuudhaan bakka kanarratti Kamal Abdela jettanii barreessitanii Kamal isa jalqabarra isiniif dhufu kana irratti cuqaastu. Erga sanii isa kana filattanii Kamal Abdela isa kana jechuudha kan isa kan asirratti ni cuqaastu. Erga sanii haala kanaan akkatti ol harkisuudhaan linkii mataa viidiyoo isaa yookaan wanta inni poosti godhee jala jiru fakkeenyaaf linkii gosa kanaa jechuudha. Kunoo bakka hundatti jechuudha linkii hedduu jira asis jira. Ka barbaadan irratti dho'itu jechuudha. Mee fakkeenyaaf kanarratti haa'u akkaataatti imeeliidhaan duraan kallattiidhumaan voot gochaa turreeti har'a ammoo imeeliidhaan nu gaafataa jira jechuudha. Imeeliidhaan malee voot sagalee kennuufi hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf haala gabaadhaan soo isinitti hin dheeressinee gaggabaasee isin agarsiisa. Seeraan akka nu hordoftan isin jedha. Liinkii irratti ni dho'itu. Irratti cuqaasnu. Sana booda asirratti internet browser yoo ta'es yookaan Google Chrome yoo ta'es kana filattu jechuudha. Jara kana illameen keessaa filattanii san booda just now jettaniin jechuudha. Akka gargaarru akka cinaa dhaabbannuun isin jedha obboleessa keenya kana. Qabsoo jechuun kanuma karaa kamittuu yeroo uummanni keenya sabni Oromoodha lammiin kee yeroo inni dorgommii tokko irra dhiyaatu jala deemneetiin nama san voot gochuudhaan sagalee kennineefi gargaaruun bira dhaabbachuun mataan isaa kunuu qabsoodha. Waan danda'uun namni saba ofii bira dhaabbachuun dirqama. Wanni kun waan baay'ee namatti sulfaatu miti. Kanaaf wajjumaan ilaalla jechuudha. Akkaataa itti imeelii kana itti verify itti gochuu dandeenyu haala salphaa akka sirriitti isinii galu jechuudha. Hordofuu dandeessu. Haala kanaan erga akkatti haala kanaan isiniif dhufe ni argitan jedhee yaada. Akkanatti ol harkistanii bakka kanarra dhuftan jechuudha. Inter imeelii I am not robot jedha. I am robot not robot jechuun namaa fi robot ta'uu kee addaan filuu jechuudha. Kompiitarri filannoo kana yoo goote akkasitti addaan si beekuu danda'a jechuudha. Kanaaf addaan baafachuudhaaf waan kana kaa'anii asitti inter imeelii bakka jedhu kana cuqaastu imeelii qabdan itti galchitu jechuudha. Fakkeenya yoo barbaadan kan feesbuukii yoo barbaadan kan imeeliidha jechuudha. Kan googiliidha. An kan barbaadan galfadha. Kan mobaayila keessan irra jiru jechuudha. Gmail keessatti isiniif dhufuu danda'u. Haala kanaan erga imeeliitti galchitanii sana booda bakka kanarratti raa'etti ni gootu ni cuqaastu. Yeroo inni akkatti haala kanaan raa'etti isiniif godhe maal gootu asirratti verify your vote your email vote jedha bakka kanarratti ni cuqaastu jechuudha. Dhiifama nama irratti bilbila jira. Haala kanaan namatu ni jeequ jira dhiifamaati boodan deebisaa fi dhiifama isin jedha obboleessi sana booda verify jennaani.
verify erga jenneeni haala kanaan barbaade yeroo inni message wayii nuuf fide jechuudha karaa gmail kennaa deemna jechuudha inbox gmail kennaa jechuudha haala kanaan verify ta'ee jira jechuudha kun email kan argitan kana gubbaa kana irratti naaf dhufee jira kun asirratti ni argitanii okay sana booda kun asitti yoggun haala kanaan isiniif send you an email with an activation link important to be able to vote you must go to your inbox and click on the link kanaaf isa dhaynaa amma keessaan ni baya jechuudha gabaabumatti keessaan ni baya erga keessaa baye haala kanaan ni baya gmail keessan keessa dhaytu jechuudha haala kanaan erga keessaa baatanii kun akkatti gmail box inbox keessan keessa dhaytu jechuudha namni hin beekne jiru isa kana bakka kana dhuftan jechuudha irra cuqaaftan gmail keessan irratti sana booda emailiin as keessatti inbox keessatti isin dhufee jira ayye sana booda emailii keessan ni barbaaddu jechuudha emailii amma irra ergitan san as dhufuudhaan fakkeenyaaf kan koo kanarratti mi kan amma erge kana kaleessa invite ittiin godhee jira vote ittiin godhee waan tureef kan biraati isa kanarratti jechuudha akka argitan kanatti irratti filadheera kun asirratti maal jedha use citizen entrepreneurship please verify your email address naan jechuu jira kun asitti irratti ni dhooyna haala kanaan jechuudha linkii asi gama gaditti huruuda taate yookaan bifa magariisa kanaan samaayaawii kanan jirtu jechuudha isa kana irratti cuqaastu jechuudha guddiseen isin agarsiisa isa kana irratti cuqaastu jechuudha isa kana irratti ni dhooytu erga irratti dhooytanii ammoo internet browser yookaan google chrome isin gaafata haala kanaan isa kana irra dhayuudhaan san booda justice now bakka kan tuqtu jechuudha waan salphaadha waan baay'ee nama dhibu takkaa miti waan baay'ee salphoodha haala kanaan ni barbaadu jira jechuudha obsaan eeggachuu dandeessanii erga linkicha sana tuqxanii verify gootanii jirtan jechuudha gabaabumatti najee qotti jira okay haala kanaan amma kunoo xumuree jira jechuudha verify ta'ee jira jechuudha haala kanaan linkichi kun erga banamee wanni kana booda isin tuquu dandeessan tuquu qabdan tokko hin jiru jechuudha yaa okay amma ammoo ay keessaa ni baatu erga ay keessaa baane booda isa dhaynaa facebook isaa jala dhayna jechuudha haala kanaan anis viidiyoo kanarra linkii mataa gubbaan isiniif kaaya erga facebook keessatti deebine erga achiin kilik goone jechuudha linkii tokko banna jechuudha haala kanaan linkii tokkocharra ni dhokna yeroo lammataa linkii kana bantan kallattii vote now bakka jedhu isiniif fida malee email isiniin gaafatu haala kanaan kun akka amma arguu jirtan kana asitti vote now jechuu jira malee email nu gaafachaa jiru kanaaf verify godhee jira jechuudha email kii jalqaba maal gootu enter email gootanii san booda I am not robot bakka jedhu tuquudhaan hanga inni right isiniif kennu ni eedan san booda verify your email now ka jedhu ni tuqxu
sana booda keessaa bahuudhaan bakka imeelii keessanii dhaquudhaan imeelii keessanii irratti maal barreessitu bakka misejii amma isiniif dhufu sana jechuudha. Misejii haaraa misejii isin irra dha'uudhaan bakka click here jettu linkii bifa buleedhaan taa'ee jiru jechuudha. Barreeffama linkii dheeraa amma isin agarsiisantu kuwantanii kiroomii keessan ni filattu yookaan internet browser ni filattu. Sana booda irratti click gootu just now jettanii sana booda ugguu banamee xumuramee ittiin jedhe wanti sun barbaadee browser sun eega banamee booda uf duuba deebi'uudhaan Kamal Abdallaa jala galuudhaan yookaan ammoo linkii bakka argattan sanitti deebitanii linkii san tuqaasuudhaan haaraatti deebitanii bakka vote now jettu kana tuquu qofaan sagalee kennuufii dandeessan jechuudha. Sagaleen arma duraa meeqarra jira? Kaleessa galgala 602 irra jira. Hanga ammaatitti sagalee 7 qofa kennamee jira. Kun baay'ee dadhabbiin keenya agarsiisu jira jechuudha. Sagalee 7 kaleessa har'aati jechuudha. Baay'ee laafaadha, baay'ee xiqqaadha. Kanaaf haala kanaan imeelii kana laaluudhaan akkaataan amma godhee sirriitti isiniif ifa ta'eeti mul'ata jedheetiin abdiin qaba. Vote now haa jennu nama bakka kanarratti tuqaasna. Ni ilaaltu jechuudha waan naaf kennu. Kun akka arguu jirtan kanatti done thanks for voting jedhee jira jechuudha. Kanaaf imeeliin kiyya verify ta'ee jira. Haala kanaan irra deddeebineeti sagalee kennuu dandeenya jechuudha. Kanaaf akka share waliif gootan jalqaba irratti akka share waliif gootan share gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Invite gochuudhaan viidiyoo kan akka nama hundaan geessanii dirqama lammummaa keenyaa waliif baanu wal cinaa haa dhaabbannu isiniin jedha. Warroonni YouTube irra na hordofuudhaaf barbaaddan akkasumas Facebook irratti na hordofuu barbaaddan asirratti gubbaa kanarratti jechuudha. Facebook keessa yeroo galtan warroonni amma dura follow hin godhin gubbaa kanarratti MD walaabuu jechuudhaan yeroo barreessitan MD walaabuu jechuun isa jalqabarra isiniif dhufu kana cuqaasuudhaan follow akka gootan isiniin jedha. Warroonni akka amma viidiyoon keessan bira dhufuu barbaaddan gochuu barbaaddan bakka first jechuu kana yookaan follow bakka itti isinii dhufa bakka san cuqaasuudhaan first irratti yoo kanarra jiraate asirratti guutuudhaan akka yeroo hunda kallattiin isin bira ga'u gochuu dandeessan jechuudha. Okay, gama biraatiin akkasumas warroonni YouTube'dhaan na hordofuudha barbaaddan YouTube'n kiyyaas YouTube keessa galuudhaan asirratti mallattoo sarchii kana tuquudhaan Muusaa Abdullaa jettanii barreessitanii Muusaa Abdullaa jettanii yeroo barreessitanii sarchii gootan isa jalqaba irratti isiniif dhufu kana jechuudha. As maqaan kiyya MD walaabuu jedhee jira. Isa kana irratti cuqaasuudhaan subscribe bakka itti tuqtan jechuudha. Fakkeenyaaf yoo haala kanaan diimaa irra jiraate maal gootanii asirratti bakka diimtuu kana cuqaasuudhaan gara gurraachatti jirtisan booda bakka notification jedhu kana irratti tuquudhaan gurra itti gootu jechuudha. Akka kallattiidhaan viidiyoon kiyya yeroo hunda isin bira gahuu danda'u jechuudha. Haala kanaanii akka share waliif gootan abdiin qaba. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.